Nagaan Waaqayyoo nagaan gooftaa kootii irra deebi'ee isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii an abdii guddisaa fi kun kutaa lammaffaa seenaa fannifamuu Kiristoos kan jedhu Faasikaa bara kakuu moofaa kan jedhu keessatti mata duree xiqqaadha jechuudha. Akkuman qaba dubbadhee namoonni tarii rikoordii yookiin audioon tokkoffaan isin qaqqabne kun kutaa lammaffaa seenaa fannifamuu Kiristoos keessatti Faasikaa bara kakuu moofaa kan jedhuu fi Faasikaa bara kakuu haaraa kan jedhu akka waliin ilaallu jalqaba kutaa tokkoffaa irratti dubbadheen ture. Akkasuma kutaa tokkoffaa irratti jalqaba seenaa fannifamuu Kiristoos akkamitti dhaloota yookiin immoo uumama namaa wajjin wal qabata akkamitti jireenya namaa wajjin wal qabata jedhee jalqaba seenaa uumamuu dhala namaarraa kaasee kana booda seenaa Addaamii, Hewaanii, seenaa Abrahaamii akkasuma Nohii irraa jechuudha. Abrahaamii seenaa Abrahaam irraan immoo akkasuma Yisihaaq, Yaaqoobii fi Yoosef erga kaasee booda seenaa Yoosef keessaa xiqqoo biyya Gibxii keessatti gadi bu'ee jiraachuu garbummaadhaatti gurguramu. Ergasii immoo mootii ta'ee deebi'ee biyya Gibxii irratti hojjetee ergasii immoo deebi'ee abbaasaa Yaaqoob of bira fudhachuu. Abbaan isaa Yaaqoob immoo yeroo dulloomee yeroo isaa ga'ee du'utti immoo abbaasaa deebisee gara kutaa biyya Kana'aan Maamree bakka Abrahaam Fayyisaadhaan fayyadamuu awwaalamanitti immoo bakka Yisihaaqii fayyisee immoo deessee awwaalu. Ofiisaatiif garuu erga du'ee yookiin immoo dulloomee yeroo isaa ga'ee du'ee booda ofiisaatiif Gibxii keessatti awwaalamuu fi yookiis immoo saanduqa tokko keessatti tolchanii itti keessa kaa'anii bara tokko bara Waaqayyoon yaadate achi keessaa isa fuunanii bahuudhaaf kan taayeffatan ta'uu fi Waaqayyo biyya Israa'el akkuma afaan dubbate afaan Yoosef akkuma dubbate bara tokko Waaqayyo dhugumaan isin yaadata bara Waaqayyo isin yaadate immoo lafee koo fuudhaa biyya Kana'aan geessaa malee lafeen koo asitti awwaalamin akkuma jedhe lafeesaa achitti akkan awwaalamneef saanduqa yookiin bidiruu keessa kaa'anii sukkuumanii jedha qorichaan sukkuumanii keessa kaa'anii Waaqayyo akkuma jedhe biyya eenyu yaadatee biyya Israa'el yookiin immoo Ibrootaan ni yaadate. Waaqayyo kanarraa kan ka'e dha'icha gurguddoo 10 biyya Gibxii Fari'oonii fi sabataa dha'ee biyya Israa'el yookiin immoo Ibroota warra jedhaman kan ammoo Waaqayyo akka jedhu sagalee Waaqayyo gonkuma sareen illee ittiin dunne dha'ichi tokko isaan hin tuqne rakkinni tokko isaanitti hin qaqqabsiifne garaagarummaan saba ormaa fi saba Waaqayyo gidduutti yeroo inni ta'uu fi dha'icha tokkoffaa bishaan gara dhiigaatti dha'icha lammaffaa faddeen gara biyyatti namuu fi sadaffaa irratti immoo injiraan biyyatti nam ergamuu qarxaatanitti ergamuu dhukkuba horii fi dha'icha ja'affaadhaan immoo dhiisa madaa'u yoo ta'u dha'icha torbaffaan immoo cabbii ulfaataa fi 8ffaan awwannisa yoo ta'u dha'ichi 9ffaan dukkana limitii namoota gargar akka qaqqabatan yookiin keessa deemuun kan hin danda'amne akka iji isaanii arguu dadhabee qaqqabatan yookiin immoo daaddeedhaan deeman akka daa'iman kan isaan godhe akkasuma ture. Guyyoota dukkana sanaatti namnis bakka jiru socho'uu hin dandeenye jedhama jaalatamuu qulqulluun. Dha'icha dhumaa yookiin immoo dha'icha dhaabbii Faasikaa yookiin immoo hundeeffama Faasikaa ta'e keessaa
dha'icha isa dhumaarratti yoon xiyyeeffadhee dubbadhu dha'icha kurnaffaa dha'icha hangafaa jedhama. Sagan irratti dhaabadde waaqayyoon gargaaree dha'ichoota salgan sana maqaa dha'itan dha'icha kanarratti dhaabadhu. Isaan sun mata duree koo itti xiyyeeffadhu waan isaanii fi waaqayyoon gargaaree dha'ichoota sana maqaa dha'ee waan hin darbee fi amma dha'icha isa kurnaffaa fi isa dhumaa isa ijoo faasikaan irratti bu'uureffame kana kan laallu ta'a jechuudha. Egaa dha'icha hangafaa jedhama dha'ichi kun. Dha'ichi kurnaffaan mootii Gibxi irratti ta'e. Dha'ichi kurnaffaan waaqayyo saba isaa fi saba Gibxiitiin gargar baase. Dha'ichi kurnaffaan waaqayyo saba ormaa warra isa cunqurfatan warra isa gadi qaban sana irratti aangoo itti mul'ise garuu saba isaatiif kan ittiin dhugaa birmaduu isaan baase kan ittiin sabni isaa garbummaa jalaa birmadummaatti jiran dha'icha dhumaa fi dha'icha guddaa dha'icha bara hundumaa keessaa addaa kan deebi'ee hin dhumne sana ta'e. Dha'icha sana keessaa tokko qofaa fi isa dhumaa ture dha'ichoota kurnan sana keessaa. Egaa dha'ichi suni kan birmadummaa baasu. Birmadummaa baasuu qofaayyuu miti maaloo nurraa deemaa dafaa ariifadhaa. Dhaqaa bilisa ba'aa dhaqaa bilisummaa keessan gonfadhaa birmadummaa keessan gonfadhaa dhaqaa harka keenya jalaa gadi bittiimni irraa deemaa nurraa jedhanii kan hari'aas ture jechuudha. Egaa dhoksaan faasikaa isa kana dha'icha boojuu jalaatiin ba'an ture. Dha'icha irreen waaqayyoo mul'ate ofii isaaniitii gara jireenyatti isaan geessu dha'icha nagaa isaaniif kennee diina isaan irratti immoo hollannaa wawwaannaa gadda boo'icha gidiraa godhu ture. Maqaa waaqayyoo ulfaatu ba'uu boqonnaa 11 qabeera. Yeroon isaa halkan walakkaa ture jedha kitaabni qulqulluun. Dha'ichi dhumaa kun dha'icha hangafaa yeroon itti raawwatu yeroon isaa halkan walakkaa ture. Yeroo halkan walakkaa sanatti yeroo islaamotii qofa osoo hin taane yeroo sabni isaanii boqotu yeroo ofirraa bu'anii rafanii yeroo sanuma waanuma tokkoofu dhimma hin qabaanne yaaddoo hin qabaanne of duuba hin ilaalle yeroo sana waaqayyo halkan walakkaa kana maal keessa nan darbaa biyyattii kana keessa nan darbaa jedhee Museetti dubbate. Maqaa waaqayyo keenyaa kan dubbate yeroo boqonnaa ture yeroo sun yeroo namni ofitti yaadanne ture yeroo namni gara bakka baratti ba'u gara waan jedhu hin qabne ture yeroo sun waaqayyo akkasitti dingata saba Gibxi irra hin ba'e. Egaa kutaa kanatti wantoota tokko tokko laalla. Dha'ichi kun dha'icha kanaan duraarraa dha'ichoota kurnan irraa kan adda isa godhu dha'ichi kun hangafa yookiin immoo kan karra saaqu yookiin immoo kan dura dhalate qofa maal kan godhu ture kan rukutu ture. Dha'ichi kun mana mootis hin jenne mana garbootas hin jenne mana hidhaa hin jenne warra gurguddoota xiqqoota hin filanne garuu hangafa jedhee kan filatedha. Hangafti kuni mana mootii irraa ka'ee kutaa mootii iddoo guddaa teessoo guddaa sana irraa ka'ee warra boolla keessatti hidhamanii illee jiran warra gadadamoo gaddeeboo sana lammii biyya Gibxii kan ta'an lammii warra cunqurfamaa warra garboonfataa sana warra cunqurfamaa sana warra bilisummaa dhoowwatan sana warra Israa'el irratti ta'an sana qomoo Israa'eliin warra mormaa turan sana lammii isaanii kan ta'e guddaa irraa kaasee amma ishee garbittii daaktuu yookiin immoo amma boolla keessatti illee hidhamee jirutti guddaadha. Amma xinnaa keessatti warra jiran leebalii kamirra yoo jiraatan hangafa kan ta'an hundumaa. Kana qofa ammoo miti hangafa eenyu jedha hangafa horiillee kan ta'anii jedha kitaabni qulqulluun. Kanarraa kan ka'e halkan walakkaa yeroo sun waan turee fi boo'ichi guddaan gaddi guddaan rakkinni guddaan gidiraan guddaan saba Gibxi gidduutti wal dha'uu wawwaachuun gidiruun rakkachuun gaaffiidhaaf deebisuun waan jedhan walii wallaaluun hundumtuu saba Gibxi mootiidhaa ka'ee amma dhaqee gabritti yookiin immoo ishee midhaan daakullee kan daaksan amma ishee ga'utti waan warra hangafaa rukutamaniif horiin isaanii waan rukutamaniif iddoon hundumtuu reenfa ta'ee walirra tuulamaa ta'ee iddoon hundumtuu du'a ta'ee iddoon hundumtuu rakkina ta'ee iddoon hundumtuu gidiraa boo'icha wawwaannaa yeroo ta'utti amma gaa dhufanii nurraa ba'a yeroo jedhan ta'ee jechuudha. Guyyaa sana guyyaan itti garaagarummaan saba Israa'elii fi garaagarummaan saba Waaqayyoo fi saba cunqurfamee fi saba gidiree fi saba warra cunqurfate yookiin immoo mootii gidduu mootii jal'inaa gidduu mootii harkaan qabate gidduu mootii wanjoo irratti ulfeesse gidduu mootii ba'aa irratti ulfeesse gidduu mootii hojii irratti ulfeesse gidduutti gaaf sana jechuudha. Gaaf sana dha'ichi mul'ate gaaf sana garaagarummaan ta'e gaaf sana nurraa ba'a. Waggaa amma kana akka itti gajjettanii hojjettan garuu kan baranaa nuuf hin taane kan baranaa nu qabeera kan baranaa nuuf hin milkoomne yookiin immoo nuuf hin sifoomne jedhanii gaaf sana gadi lakkisuudhaaf murtoo isa dhumaa godhanii jedhama kitaabni qulqulluun. Egaa kutaa kana keessatti waan tokko qofa akka hubattanii barbaade jalqabaa kaasee amma xumuraatti dha'icha kurnan kanaa fi dha'icha dhumaa kana ittiin gadhiisanis haa dabalatuuti. Dha'ichoota amma kanaa keessatti saba Israa'el otuma wal bira jiraatanuu otuma wal keessa jiraatanuu otuma naannoo tokko buufatanii jiranuu dha'ichoonni kun hundumtuu kutaa sabni Israa'el gara kutaa biyyaa sabni Israa'el sabni garboonfamaan kun sabni gidiraan kun
sabni gaddeebi'aan kun sabni yeroo hundumaa akka garbichaatti jiraatu garboomaan kun gara kutaa inni jiraatu kutaa biyyaa inni jiraatu buusaa biyyaa inni jiraatu sana keessatti rakkinni tokko illee hin taane sareenuu diddulle duuti ittiin nanne fattee ittiin nanne hawaasni ittiin nanne kardaasa ittiin nanne dhiisan madaa'u kun ittiin nanne bishaan isaanii dhiigatti jijjiirame isaan rakkifne fatteen ittiin nammine injiraan ittiin nammine waan hundumaa keessaa cabbiin ulfaatan biyya isaanii hin roobne dukkanni isaan ittiin taane hawaasni ittiin nammine biyya Israa'el yookiin immoo bakka irroonni jiran hundumaatti sakanatti garaagarummaa kaa'e. Echa kurnaffaa kanas bakka sanatti garaagarummaa isaan kaa'e. Sisiisa kaasaaniillee kan kaaseen argamne. Kanaafuu Waaqayyo dhugumaanii hirree isaatiin nuun lolaa jira. Saba Israa'eliin gargaaraa jira. Wanti kun waa waaqarraa dhufeedha jedhame egaa. Waaqayyo garuu haaloo saba isaa ba'uudhaaf jedha Macaafni Qulqulluun. Ba'uudhaaf malee rukuttaa jalqabaatiin qofa bofa ulee gochuudhaan qofa yookiin immoo ulee bofa gochuudhaan qofa Waaqayyo baasuu hin dadhabne. Garuu waggaa 430 jaarraa 4 guutuu sabni koo jaarraa 4 wallakkaa Oromoos sabni koo rakkate sabni koo gidiree sabni koo dhiitame sabni koo gaddeebi'eera. Kanarraa kan ta'e har'a Waaqayyoon irree isaa mul'ise haaloo saba sanaa waggaa amma kanaa bahuu barbaade waan jedheefi mooticha duratti dinqii milikinni gurguddaan akka raawwatamu akka dha'icha gurguddaa rukutamu akka biyyi isaa onu akka biyyi isaa baduufi Waaqayyo dinqii akka sabaa isuuf jecha mootii mataa jabeessee jira. Mootiin gallakkisuu illee dha'icha tokkoon gallakkisuu lammaffaan gallakkisuu sadaffaa arfaffaa janaffaa ja'affaa torbaffaa saddeettaffaa salgaffaa hundumaan gallakkisuu didee isa kurnaffaa irratti yeroo inni aangoo isaatiin ol ta'ee Waaqayyo gooftaan hirree guddaadhaan mul'isu isa kana mataa jabinni isaa yerootti xumuramu ta'ee jechuudha. Maqaan gooftaa keenyaa ulfaatu kanaan hin xumuramne hordofee yeroo inni amma gadaanatti deemu achi irratti kan raawwateefidha jechuudha. Garuu ergaan koo yookiin dubbiin koo kana waan hin taaneef akkanan deebi'a. Egaa amma Waaqayyo ba'uu 12 irratti seera maalii dhaabe? Seerri Faasikaa jedhamu haa dhaabamu. Amma hangafti biyya Gibxii hundumtuu rukutameera. Kanarraa kan ka'e sabni Israa'el bilisummaa isaa gonfachuu danda'eera. Harka Gibxii waggaa amma kanaa isa ture, harka Gibxii waggaa amma kanaa isatti booji'amaa ture, isatti gadi gorgoofamaa ture, isatti hojjechiifamaa ture kana waggaa amma kanaa keessatti keenya jedhanii kan hojjetan tokkitti kan hin qabaanne waggaa jaarraa amma kanaa dhaloota 4 fi walakkaa hundumaa keessatti kan kooti jedhanii kan ittiin jiraatan kan hin qabne kan kooti jedhanii kan hojjetan kan ba'an kan hin galle hundumaa kan hin qabne ulfina tokko kan hin qabne sabni Israa'el har'a hangafa warra Gibxii rukutuudhaan Waaqayyo waan bilisa isaan baaseefi kana booda ayyaana kana dhaabadhaa jedha Waaqayyo. Ayyaanni kun ayyaana Faasikaa Waaqayyo jedha. Gara dubbii kootan dhufa. Faasikaan kun Faasikaa Waaqayyo jedha. Boqonnaa 12 naannoo lakkoofsa 11 fi lakkoofsa 14 irratti yoo dubbisan lakkoofsa 11 kana seenaadhaaf godhadhaa. Dhaloota keessanitti maal godhaa? Jabachaa bara baraan hin irraanfatinaa. Yeroo hundumaa waggaatti ta'u yeroo hundumaa sa'aatii kanatti maal godhaa? Galgala kana galgalatti Waaqayyo biyya Gibxiitii isin gallakkisisee gad isin baase. Bilisummaa keessan gonfatte waan ta'eef bifa kanaan akka ta'utti Waaqayyo ayyaana koo naaf sababeeffadhaatii yaadannoodhaaf naaf godhadhaa jedhe lakkoofsa 12 lakkoofsa 14 irratti yeroo barraa erginaa jechuudha. Egaa waggaan kun kana booda waggaa haaraatti ni baatamu. Jiini kun kana booda ji'a haaraatti ni baatamu. Guyyaan kun guyyaa haaraatti ni baatamu. Kana booda tokko jedhaa lakkaa amma 7tti lakkaa amma 10tti lakkaa amma 21tti lakkaa guyyoota 7 kanaaf ayyaana kana bifa ta'uun waaqeffadhaa. Iddoo itti wal ga'a saba Israa'elitti waaqeffadhaa. Ayyaanni kun Faasikaa Waaqayyo jedhame yeroo inni seera wajjiniin akkaataatti waaqeffamu eenyu akka irraa nyaatu akkamitti akka ta'u maaltu akka qalamu maaltu akka nyaatamu hundumaa kennee Waaqayyo seeraa wajjin kaa'uu arginaa jechuudha. Kutaa kanatti egaa xobbaallaa qopheeffadhaa jedhe. Xobbaallaa sanatti dhiiga maal godhaa jedhee qalaa jedhe. Dhiiga kana yeroo qaltanii jettan dhiiga sana maal godhaa jedha michichidha yookiin immoo balbala keessan gubeenaa jenna. Roga arfan yookiin immoo roga balbalaa kana gubeenaa jennee waamna biyya keenyatti miidariitiin jedhu warri kaan miidarii balbalaatiin jedhu haa ta'u akkuma barbaadan waama michichila balbala keessanitti maal godhaa dhiiga kana balbala keessan dibaa jedha Macaafni Qulqulluun jechuudha. Egaa ajaja kana kennee Waaqayyo hoolaa yookiin xobbaallaa qabadhaa qalaa akkuma dandeessanitti mana tokkotti walitti tuutaa'aati qaladhaa. Nama tokkoof hin xinnaatti yoo ta'e namni walii lallaba itti guddata yoo ta'e akka dandeessanitti walitti koottaa bakka tokkotti walitti qabamaa hoolaa kana qalaa mana tokkotti dhiiga ishee dibaa jedhe Macaafni Qulqulluun. Hool kana waadetti maal godhaa maxinoo urgooftuudhuma yoo ta'e iyyuu maxinoo urgooftuu ta'e dhugaatii urgooftuu ishee akka oftu wajjin maattaa isa kana nyaadhaa. Hool kana waadetti akkatti wajjin nyaadhaa. Yeroo kana maal godhaa gubeeni balbala keessanii dhiiga kana dibaa jedhee Waaqayyo gooftaan mudhii keessan hidhadhaatii kophee keessan baaqee kaawwadhaatii kana booda ulee qabadhaatii ariitiidhaan nyaadhaa. Maaliif qophiirra jirtu maaliif ba'uurra jirtu maaliif bilisoomurra jirtu maaliif karaarra jirtu maaliif
yeroon kun yeroo isiniif waaqayyo gidduutti isiniif diina keessan gidduutti yeroo critical time waan ta'eef yeroo kana prepare yourself jedheengaan tazagaayu in akkatti kophee keessan hidhadhaa akkatti mudhii keessan hidhadhaa akkanatti qophaa'aa ulee keessan qabadhaa waan isin barbaachisu qabadhaa sabni Israa'el hundumtuu durboonni waan isaaniif ta'u meeshaa tokko hin barbaanne ani meeshaa gadi gajjabeessa waan hundumaa saba Gibsiirraa maalaa godhanii haguurratanii jedhee waaqayyo abboomii Museedhaaf kenne jechuudha. Maqaan gooftaa keenyaa ulfaatu iddoo kanatti ergaan guddaa jira. Iddoo kanaaf irra deddeebi'e. Egaa akka itti Faasikaan kan dhaabate kutaadhuma kana keessatti ittaanee inni kun maalidha jedhare Faasikaa waaqayyooti jedha. Faasikaa jechuun dhiigansaa kallattii bira darbuudha jedhama. Macaafni qulqulluu yeroo eegu. Egaa Faasikaan dubbiin kun Faasikaan jennu kun tarii afaan Ibrootaanitti fakkaata. Afaan Ibrootaa fi afaan Israa'el waaqayyo yeroo sana isaa wajjin waa walii galaa turee fi Faasikaan jennu kun afaan isaanii yoo ta'e tarii nuyitti afaan kun hiikaan kallattii isaatii bira darbuu jechuudha. Bira darbuun kun maaltu bira darbee isa jennuu fi ergamaa du'aatu dhiigicha sana argee saba Israa'el bira darbe. Dhiiga oolichaa sana argeeti ergamaan du'aa, ergamaan biyyattii balleessu, ergamaan hangafa dha'u, ergamaan reebichaa dheekkamsaaf ergame biyyattii irratti ergame suni biyyattii barri isaanii yookiin balbala isaanii irratti yeroo dhiiga sana argumaan ta'e bira darbeedha. Milikinni kun milikkita kakuu ture. Milikkita kakuu kana waan argeefi kakuu waaqayyoof saba Israa'el gidduu dhaabate kana waan argeef ergamaan kun dha'uu hin dandeenye warra Israa'el bira darbe. Iddoodhuma waan ta'etti balbala kanarratti dhiiga argeetti bira darbe. Dha'ichi warra diinaa balleessu kun isaan balleessuu dide. Waaqayyo guddaadha. Ergaan kun hundumtuu ta'edha. Har'agaa maalidhaan yoo jenne kakuu haaraa keessatti Faasikaa maal fakkaataa yeroo jiru kakuu haaraatti yeroo ceenetti hiikaasaa kakuu moofaa keessa waliin rukutaa yeroo siniin haa ta'u malee kutaa kana keessatti Faasikaa kakuu moofaa waan hin jirre jalqabeefi kakuu moofaa osoo hin xumuriin kakuu haaraatti waan hin darbineef gaaffii tokko kanatti dhufu isin gaafachuun barbaada. Egaa hoolonni yookiin dhiigni suni kan qalamanii balbalatti dibaman suni amma dhugumaanii kakuu moofaa keessatti inni akkas ture hoolaa ture sun kakuu haaraa keessatti Yesuusin bakka hin bu'aa yookiin immoo Yesuusin wal fakkeenya hin qabaa gara Yesuusitti kakuu moofaa kana finnee hoolota turan kakuu haaraa keessatti dhiiga Yesuus yoo jenne hin fakkaataa kan jedhu gaaffii lammataa guyyaan suni galgala yookiin immoo halkan walakkaa ture halkan kana nan darbaa galgala kana saba Gibsii gidduu waan hin darbuu fi qophaa'aa jedhe waaqayyo guyyaan sun galgala ture guyyaan galgala turuun isaa kuni kakuu haaraa keessatti yoo dhufnu Kiristoos galgala qabamee jedha macaafni qulqulluun. Kiristoos galgala qabamuu sana wajjin waan walitti dhufu qabata jettanii yaaddu gaafa inni qabamu gaafa inni darbee kennamu gaafa isin keessaa namni tokko dabarsee na kennaa galgala kana jedhu hoolaan kunis akkasuma Gibsiin kunis akkasuma hoolaan kan qalamte galgala sana dabarfamtee qalamuun galgala sana Kiristoos wajjiniin walitti dhufeenya qaba jettanii yaaddu gaafii sadaffaa seerri ayyaana Faasikaa ba'uu yookiin seera ba'uu boqonnaa 12 lakkoofsa tokkorraa kaasee seera irbaata qulqulluu isa kakuu haaraa keessatti irbaata gooftaa last meal yookiin immoo Lord meal yookiin immoo Lord supper jennee Ingiliffaan kanaa ta'uun kun afaan qidduus qurbaan jedhamanis fakkaata afaan Amaariffaatiin isa kana wajjin walitti dhufeenya qaba jettanii yaaddu seerri ayyaana Faasikaa iddoo sanatti ba'uu 12 irratti dubbatame seera kana keessatti Maatewos boqonnaa 26 yookiin immoo Qorontos boqonnaa 26 kana keessatti yoo ilaaltan isaa wajjin walitti dhufeenya qaba jettanii yaaddu gaaffii arfaffaa namoonni keenya yeroo ammaa gaafa Faasikaa sanbatee dhaqnaa jedhanii sanbatee sana dhaqanii ala bulu jechuudha gaafa sana maaliif ala bulu isinitti fakkaata gaafa sana maaliif dinqisiisetti fakkaata yookiin maaliif waaqalu maaliif ala bulu jettanii yaaddu isa kana macaafa qulqulluu keessaa dubbisaa fidaa osoo hin taane yaada keessan kennaadha jechuudha gaaffii kana naaf hin deebistan haa ta'u malee ofin biratti kan biraa itti waansee gaaffii kana gaafa Faasikaa hoolaa qalatu maatiin keenya yookiin immoo maatiin keenya gaafa Faasikaa hoolaa hin qalatu hoolaa qalachuun isaanii kun maaliif yookiin immoo dhiiga balbala dibu addumaan dhiiga balbala dibuun sun kun maaliif jettanii yaaddu kana booda immoo gaaffii ittaanu garbummaan Gibsii sun garbummaadhaa ba'uun warra immoo Israa'elootaa sun garbummaa cubbuu biyyi lafaa amma keessa jirtu yookiin immoo birmaduu ba'uu nuti dhiiga Kiristoosiin cubbuu ofirraa dhiqanne kana dhugumaan wal fakkaata kan jedhudha gaaffii ittaanu guyyaan Yesuus fannifame yookiin fannoo irra bu'e suni guyyicha Faasikaa kakuu moofaa sun wajjin walirra bu'e guyyaan Yesuus Kiristoos darbee kenname fannoodhaaf dhiphinatti kenname sun
dhugumaan guyyaa kakuu moofaa sana wajjin guyyaa kakuu moofaa yaadannoodhaaf seenaan kakuu moofaa Faasikaa irra ooleyyuu kan Kiristoos darbu yoos immoo akkamitti walirra bu'uu danda'e waggaan biraan jira guyyaan biraan jira yoo walirra bu'ee jechuudha yoo walirra bu'uu baates immoo akkamitti kan jedhu yoo walirra bu'e immoo akkamitti waggaa keessaa guyyaa tokkotti dhaqee walirra bu'uu akkamitti danda'e kan jedhu gaaffii kana ammaaf sammuu koo keessa kan jiran jechuudha waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Egaa Yesuus jedha macaafa qulqulluu keessa jecha bira darbuu jedhu Faasikaa jechuun bira darbuu jechuudha jedha macaafa qulqulluun kakuu moofaa keessatti seera boqonnaa 12. Yesuus jedhamoo dhufee as Yohaannis boqonnaa 18 keessatti wangeela Yohaannis 18 lakkoofsa 4-9 yoo dubbistanii galgala qabamuuf jedhu sana ennaa jarri qabuudhaaf itti dhufan Yihuudaan iddoo isaan jiran waan beekuuf yeroo jara fideetee dhufe eenyu barbaaddu jedhe jarri sun maal jedhanii deebisaniif jedha siin yookiin Yesuus nama Naazreet barsiisaa sana barbaanna qabachuuf jennaan egaa na barbaaddu erga ta'e isaan kana dhiisaa isaan kun haala kan anaan qabaatee deema yookiin immoo isaan kana bira darbaa anaan immoo qabaa jedhe jechuudha dhiisaa haadha kanii anaan qabadhaa deema edda na barbaaddu ta'e isaan kun immoo haadha kanii maal maraa qabee barattoota dabarsee akka hin kennamneef akka hin reebamneef akka hin rakkisneef ofii isaa dabarsee yeroo kennu laallaa jechuudha egaa Faasikaa fi kakuu moofaaf kakuu haaraan akkamitti walitti dhufu yeroon Faasikaa kakuu haaraa keessatti ilaalu tiksii yookiin immoo lukkisii kakuu moofaa keessatti dubbattee hiikaasaa wajjin kanan deemu ta'a. Seera ba'uu boqonnaa 12 lakkoofsa 13 dhiigni miichila mana keessanii milikkita isiniif hin ta'a. Ergamaan du'aas mana sana maal hin ta'u hin seenu jechuudha. Maaliif dhiigicha miichila irratti dibame sana waan arguuf ergamaan du'aa mana keessan hin seenu jedhame. Kanarraa kan ka'e ergamaan du'aa warra dhiigicha ofirraa hin qabne sanarraa waan ka'eef manatti alatti hin bayinaa. Seenaa kana maal godha? Seenaa bara baraatiif kaawwadha ta'a. Dhaloota amma dhalootattis seenaa kana wagguma waggaatti ji'a kanatti guyyoota kanatti torban sadiitiif seenaa kana Faasikaa Waaqayyootiif Faasikaa ayyaana maxinoo dhaabbataati maxinoo torban sadii kanaaf nyaata mana keessatti raajitiin hin argamini kan jedhus itti dhufnaga. Torban sadii fi maxinoo yookiin buddeena raajitii hin qabne kana nyaata hoolaa yookiin xophaadhaa qalaatii dhiiga walitti kana keessa wajjiti keessa baala hiisooffitiin cuuphatii balbala keessan diba namni tokkollee halkan sana gadi hin bahin seenaa bara baraatiif ijoollee keessanitti himaati ijoolleen keessan maaliif kana gootu yoo jedhan ijoollee keessaniin kana Waaqayyotu godhaan jedhe jedhaati ijoollee keessanitti himaa jedhe. 12:29 irratti warra Gibxi gidduutti boo'ichi guddaan ta'ee yeroo dha'ichi sun raawwatu argina. Israa'eloonnis akkuma ba'an sanaaf hin sarbidanii jedha macaafni qulqulluun. Kanaafis bukoo maal ta'e bukoo sana akkuma Waaqayyo raajitti hin godhinaa maxinoo godhadhaa jedhe osoo isaan hin beekin warri Gibxi dhufanii ari'anii waan baasaniif jecha maal nurra ba'a jedhanii waan sardaniif jarri bukoo bukeeffatan hin ta'e osoo raajitti hin godhatin akkasumatti dheessanii hin ba'anii. Qarshiis maalis waan guddaa gatii meetii warqii hundumaa gaafatanii qabeenya isaaniis haratanii hin ba'anii maaliif warri Gibxi fuulduratti Waaqayyo ayyaana isaaniif kenne Waaqayyo dha'ichaaf gaggabsuu isaanitti fide waan ta'eef jechuudha. Boqonnaa 12 keessatti lakkoofsa 40 irraa kaasee gara sanatti yoo deemne Waaqayyo biyya Gibxi keessaa isaan baasuudhaaf dammaqee maal ta'e halkan sana waan isaan gaggeesseef halkan sana waan isaan eegeef halkan sana utubaa duumessaaf utubaa ibiddaatiin isaan wajjin waan bu'eef halkan sana ergamaa du'aa isaan irraa waan eegeef dammaqee Waaqayyo isaan waan tikseef halkan kun halkan maalii ta'a halkan itti Waaqayyo ulfina kennan halkan itti dammaqanii Waaqayyo ulfina kennuudhaaf eegan ta'a yeroo jedhudha. Kana dura yuutuubii koo irratti abdii guddisaa jedha asumaan kan itti barbaadu yuutuubiin koo gaggabaabsee abdii guddisaa jedha. Halkan kun halkan itti Waaqayyo ulfina kennuuf dammaqanii eeggatanidha. Macaafni qulqulluunas kakuu haaraa keessatti immoo gooftaa Yesuus Kiristoosis irbaata kana maaliin godhanii irbaata qulqulluu itti godhanii booda ka'anii faarsaa maaliin godhanii ulfina Waaqayyootiif ayyaana Faasikaa adda waaqeffatanii yookiin ayyaaneffatanii booda ulfina Waaqayyootiif maaliin godhanii ka'anii faarsaa galataa faarfatanii jedha. Ani waan tokko kan hin yaadu gaafi duraan gaafa dhiyaatu jarri keenya ala kan bulan halkan sana dammaqanii taa'aa kan bulan adaarii kan bulan gurjaa kan bulan sun halkan sun akka Waaqayyo ulfina kennanii itti fakkaatinna sirri wayii sammuu isaanii keessa jiraala kan jedhu yaada koo keessa jira. Ayyaana maxinoo kan jedhutu seena namni ormi sin gidduudhaan nyaatanii jedhee Waaqayyo dhagna qabamu malee jedheen warra kaan immoo haa ta'u malee barumsanayyuu garaagarummaan tokko jira. Foonicha mana keessatti immoo nyaatama manni sanaa fuutanii gadi hin bayinaa jedheeni jechuudha. Guutummaa waldaa Israa'el gidduutti ta'uu qabaa jedhe guutummaa yookiin walga'ii gidduutti ta'uu qabaa jedhe lafee isaas tokkollee hin cabsinaa jedhe kakuu haaraa keessatti yeroo dhufe ayyaana maxinoo akkamitti akka waaqeffamu Faasikaan maal akka ta'e
kakuu haaraa keessaa yeroon dubbadhu kakuu moofaa keessaa dhufee siksii tuttuquudhaan isinii bari hima maqaa waaqayyo keenya bara baraan haa ulfaatu kanaaf kennaa hangafaa waaqayyo bafuraatii isa jennu kana kennaa hangafaa adda baasaa jedhe waaqayyo biyya Gibxii irraa irreessaatiin irree guddaan dandeettii guddaan isaan waan baasee fi isaan waan rukutee fi hangafa dha'ee waan isaan baasee fi nu irraa immoo hangafa barbaadee jedhama gaafa sana saba Israa'el gidduutti kan kaa'ame kakuu kana booda kennaa hangafaa waaqayyo akka isaaniif kennaniif hin abboome ilaa maxinoo akka ayyaaneffatan torban sadii ayyaana faasikaa waaqayyoof akka ayyaaneffatan ayyaanni kun bittillee yookiin qixxaa yookiin immoo maxinoo maal hin qabne raachirrii hin qabne akka ta'u dhiigni akkamitti akka hojjetamu dhiigni akkamitti akka kaa'amu lafee isaa gonkumaa akkan maal hin taane akka hin cabsine foonichi sun mana keessatti malee akka hin nyaatamne fuudhanii alatti akka gadi hin baane irraa yoo hafillee akka guban malee akka deebi'anii ittiin deebine akka hin bulchine hamma sana yeroo sana qofa akka nyaatan yeroo dubbatu kakuu haaraatti immoo Yesuus maal jedha isa hangafaa jedhama macaafni qulqulluun kakuu haaraadhaaf Yesuus Kiristoos hangafa ta'e hangafa lubootaa ta'e durbee Maariyaamiif illee inni hangafa ture waaqayyoof illee immoo hangafa jedhama macaafni qulqulluun hangafa lamasaa kanaan waan hundumaaf uume inni uumamaaf hangafa durbee Maariyaamii keessattis kan dhalateef hangafa inni kun hangafaa jedhama macaafni qulqulluun iddoo kanatti hiikaa of danda'e qaba egaa inni waan hundumaaf hangafaa ta'eef dhufe boqonnaa sadii lakkoofsa 16 kana boqonnaa 3:16 irratti gochi kun maal haa ta'u jedheen Israa'eliin harki kee irratti akka milikkitaatti qabadhu gocha kana ija kee duratti immoo akka rarra'u haa ta'u jedha macaafa qulqulluu kakuu haaraa keessatti Phaawulos maal jedha duratti fannifamuun Kiristoos akka waan fannifamee fuuldura keessan jiru ija keessan fuulduratti fannifamee akka jirutti milikkinni laatu bira ture har'a garuu maal taatanii wangeela haaratti deebitanii wangeelli haaraan illee kan biraan jiru jedha dubbiin kun isa fakkaata gochi kun harka kee irratti maal haa ta'u milikkita ija kee duratti immoo kan rarra'u haa ta'u jedhee waaqayyo abboommi kenneefi bara baraan seenaadhaaf fudhadhaa jedhee kaa'e egaa walumaa galatti faasikaan bara kakuu moofaa seenaa ture ayyaana seenaa birmadummaa yaadannoo ture ayyaana wanjoo garbummaa jala jarraa afurii jalaa ba'anii jarraa afurii walakkaadhayyuu 430 jechuun ani kun baay'ee ulfaataadha nuti waggaa 30 miti hiumatanii yookiin guyyaa 30 turuun baay'ee ulfaataadha waaqayyo nu haa gargaaru wanjoo waggaa 430 kan ittiin ba'an sirnaa fi seerrata bara baraa ta'ee saba Israa'elii yookiin immoo dhaala isaanii yookiin ijoollee isaanii kan darbu ture akkaataa yaadannoo seera of danda'e kan qabu torban sadii maxinoo yookiin biddeen hirkoo hin qabne kan nyaatamu yeroo sana ijoolleen keessa maal yaaf akkas gootanii maal biddeen nagaa kan biraa maaliif hin nyaanne yoo san lakkii waaqayyo bara sana akkaan sirree isaatiin nu baase egaa sana nuti yeroo bukootti godhannu dhabnee yeroo raajessitti godhannu baanne ariitiidhaan waan nu ariinii baasaniif seera kana waaqayyo nuuf kenne kanatti maxinoo nyaanne waaqayyo hin galateeffannaa jedhan egaa warra saba waaqayyo ta'an malee warri ormaa kan waaqeffanne ture bara kakuu moofatti warri akka seeratti qulqullaan qofa kan ta'e ture warra waaqayyo qo'aman warra dhagna qabatan qofa ture haa ta'u malee baruma kanayyuu waaqayyo warra gadaa ta'anii fi warra garbichaa warra ormaa warra qarshii hambitamaniif seera garaagaraa kennee seera isaan keessaa tokko maal haa ta'anii dhagnaa qabatanii bifa kanaan akka isaa ta'u bifa kanaan akka itti waaqeffachuu hin danda'an wajjin ba'uu yoo danda'e jira saba Israa'el wajjin warri boojuu saba Gibxii harkaa ba'an Israa'el qofa miti yookiin Ibroota qofa miti sabni garaagaraa baay'eetu isaa wajjin ba'ee jedhama macaafni qulqulluun ormi jiru galaan jiru warri qarshii hambitaman garbichi warri isaan wajjin hojjetan jiru egaa ayyaanni kun ayyaanni faasikaa ayyaana waaqayyo qofaaf waaqeffamu waaqayyo qofaaf kabajamu ture malee ayyaana gammachuu hin turre ayyaana nyaataaf dhugaatii hin turre bashannanaaf hin turre ayyaanni kun tokkummaadhaan walitti qabama waldaa gidduutti kan waaqeffamu ture hiika isaa guutummaa hiikaa waliigalaa yoo laalle jireenyatti du'a jalaa gara ce'amana ergamaan hangafaa dha'uu sun isaan bira kan ittiin darbe boo'ichi isaanii gammachuutti kolfatti kan geeddarame wawwaannan irraa galateeffannaatti kan geeddarame waaqa sobaarraa kolfamaa gara waaqa dhugaatti waaqa hafuuratti kan geeddaramani wanjoo irraa bilisummaatti garbummaa irraa birmadummaatti kan geeddaramani ulfinni waaqayyootu wajjin haa ta'u kutaa kana beekan ariifattee xumure faasikaa bara kakuu haaratti waan waliin darbinuufi ani abdii guddisaatii ayyaanni waaqayyootu wajjin haa ta'u isin yaadachiisuufi seenaan kun seenaa faasikaa seenaa yaadatamuu qabu waan ta'eefani irra dheeressee irras immoo ariifattee akka sa'aatiin keessan isin irraa kennee gochaa ture maqaa waaqayyo keenya maqaa gooftaa isin haa eebbifamu ergamaan du'aa nurra darbeera ergamaan rukutu nurra darbeera waaqayyo irreesaa rakkinatti irreesaa cubbuutti irreesaa gidiraatti irreesaa sanuu garboonfatu nu cunqurtetti immoo agarsiise waaqayyo du'a keenya oolcheera Kiristoos fannifamuu isaatiin fannifamu du'uu isaatiin du'uu du'aa ta'uu isaatiin immoo gara jireenyatti nu fideera maqaa waaqayyo bara baraan haa ulfaatu eebbifama ayyaanni waaqayyo wajjin haa ta'u kutaa taanuun immoo faasikaa bara kakuu haaraa kan jedhu kutaa lama yookiin